Finfinneetti argamu ajajee jira. Hidhamtoota kana keessaa tokko kan ta'anii fi namni umriin isaanii waggaa 67 Dr. Masarat Qalamoorq waardiyyaan mana hidhaa umriin isaa mucaa kootiitiin qixxaatu mana hidhaa keessatti irra deddeebi'ee nareebeera jechuudhaan mana murtiitti iyyata dhiyeessataniiru. Iyyannoo kanarratti hundaa'uudhaan manni murtii federaalaa Liddataatti argamu dhaddachi jalqabaa dhimma heeraatii fi shororkeessummaa ilaalu Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa guyyoottan 15 gidduutti dhimmicha qoratee akka gabaasa dhiyeessu ajajeera. Gareen poolisii federaalaatii fi humni tikaa dhuma ji'a caamsaa keessa ibsa waloodhaan kennaniin namoottan hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuudhaaf karoorfatan kanneen mootummaa naannichaatii fi mootummaa federaalaa humnaaf qabachuudhaaf shakkamaniiru jedhamanii to'annoo jala ooluu isaanii akka ibse gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa ergee yaadachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan baqattootaa UNHCR hanqinni maallaqaa qarqaarsaa baqattoota Somaalee Itoophiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa guddaa uumuu beeksiseera. Walumaa galas amma ammaatti michoonni qarqaarsa bajataa barbaachisu keessaa % 2 yookaan immoo dhibba keessa harka 2 qofa argachuu dhaabbatichi ibsa baase kanaan beeksiseera. Dabalataanis dhiheenya kana Itoophiyaan koolugaltoota lammiiwwan Suudaanii fi Eertiraa wal dhibdee Suudaan irraa baqatan 10,000 simachuu ishii ibsameera. Oduu biraatiin Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa sarbiinsa mirga namoomaa waardiyyoota mana hidhaatiin hidhamtoota irra gahu akka qoratee dhiheessu manni murtii federaalaa Finfinneetti argamu ajajeera. Bafqaaduu Moradaa dabalata qaba. Dursanii kan Yukireeniin seenanii pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siiriil Ramaphosa yommuu buufata baaburaa Nemishaa'if jedhamuu fi magaala Kiyev keessatti argamu gahanii kan simannaa taasisaniif walakkeessa bahaatii fi Afrikaatti jiila addaa mootummaa Yukireen kan ta'anii Maaksiim Subhaakii fi Yukireenitti ambaasaadara Afrikaa Kibbaa kan ta'an Andiree Giroo'ineewaaldi akka ta'an gabaasameera. Erga Keeviin gahanii booda bakka buuchaa jedhamee beekamuu fi bakka miseensonni waraana Raashaa dhumiinsa irratti raawwataniiru jedhame daawwachuun isaanii ibsameera. Dogoggora uumameef dhiifama gaafannaa kanaa olitti dhageechan pireezidaantiin Afrikaa Kibbaatii fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroo akkaataa itti wal waraansi Raashiyaa fi Yukireen hedduutti deemaa jiru dhaabbachuu danda'u irratti mari'achuuf jimaataarraa magaala guddoo Yukireen Kiiv keessa seenuu isaanii irratti dabalata isaa dhiyeessina. Oduu itti aanutti dabarranaan jechaadha piroodisariin keenya. Oduun itti aanu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddariin fi bakka bu'aan dhaabbata Riippaabilikii Suudaan Al-Hariz Diriis Al-Hariz Mohammed mootummaan biyyattii fonqolchuudhaaf yakki milishoonni biyyattiitti raawwachaa jiran jedhan akka xiyyeeffannoo mootummaa gamtoomanii argatu gaafataniiru. Wal waraansa Suudaan keessatiin ijoolleen miliyoonni tokko ol jireenya isaaniirraa buqqa'uu UNICEF beeksiseera. Bafqaaduun dabalata qaba. Mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti kan dubbatan ambaasaaddarri mootummaa Sudaan wal waraansa biyyattii keessatti adeemaa jiruun wal qabatee bakka adda addaatti hirmaachaa kan jiran milishoonni yakkaawwan waraanaa raawwachaa jiraachuu isaanii ibsanii yakkaawwan waraanaa kanaa fi yakka ijoolleewwan irratti raawwachaa jiru moggaa dhaabbatanii ilaaluun gochaawwan hamaan akka itti fufan jajjabeessuudha jedhaniiru. Bulchaa kutaa Daarfur lixaa kan ta'an Kaamis Abdallaa Abaakari erga milishoota deeggartoota humna dafee qaqqabaa isa Jeneraal Hamdan Dagaalootiin hoogganamuun qabamanii hidhamanii booda ajjeefamuu isaanii ibsanii seera mana maree nageenyaa lakkoofsa 1591 jalatti qoqqobbiin meeshaa waraanaa humnoota waraanaa biyyattii irratti kaa'ame akka mootummaan nageenya kabachiisuu hin dandeenye dhiibbaa uumuu isaa beeksisuun isaanii gabaasameera. Karaa biraatiin wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun ijoolleewwan miliyoonii 1 ol ta'an bakka jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma ijoolleewwanii hordofu UNICEF beeksisee jira. Maddi oduu Ajaansi Firaansi Pireesii UNICEF'n waabeffachuudhaan akka gabaasetti kutaa Daarfur keessatti ijoolleewwan jireenya isaanii irraa buqqa'an 200,000 fi 70,000 dabalatee sababa wal waraansa kanaan ijoolleewwan Sudaan miliyoonii 1 ol yommuu buqqa'an yoo yarate ijoolleewwan 330 du'anii 1,000 fi 900 madaa'aniiru. Akka UNICEF dabalee jedhetti yeroo ammaa ijoolleewwan Sudaan miliyoonii 13 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Akka dhaabbanni dhimma godaantotaa hordofu ibsaa jirutti wal waraansa kanaan namoonni miliyoonii 2.2 jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u isaan keessaa namoonni 500,000 fi 28 gara biyyoottan ollaatti kan baqatanidha. Yabalaa odoo godaantota fe'ee deemuu dhimee lubbuu namoota baay'ee galaafatee wal qabatee namoonni 9 to'annaa jala ooluu isaanii Giriik beeksisteetti dabalata qabna.
Namoonni kun kan qabamanii hidhamanii sababa namootaan roobii dheengaddaa ittuu karaa galaanaa irraa gara Awurooppaatti godaanaa jiranuu bidiruun isaan ittiin adeemaa turan daangaa kibba Giriik irratti dhidhimee lubbuun isaanii darbe 78 ta'anuun walqabatee akka ta'e gabaasameera. Akka gabaasaaleen ibsanitti namootaan hidhaman kun lammiilee Masiriin yommuu ta'anu bidiruu godaantota fe'ee imalaa ture wajjiniin warreen hidhata qabanudha jedhameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantotaa hordofu IOM akka ibsetti bidiruu kanarra namootaan turan keessaa 104 baraaruun danda'ameera. Bidiruu kanarra namootaan turan ijoolleewwan 100 dabalatee 750 akka ta'an waan tilmaamamaa jiruu fi lubbuun namootaan balaa kanaan dhumanii akka dabaluu danda'u IOM ibseera. Akka maddi oduu Associated Press gabaasetti namootaan baraaraman keessaa namoonni 27 hospitaala seenanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophii. Misadiiti. Sudaan magaalaa Kaartuum irraa haadha warraa isaa ulfa ji'a 7 kan taate waliin waraana keessaa baqachuun gara Naayiroobii Keeniyaatti godaanee appaartaamaa keessa jiraatu argatee jira. Niyaa Keetoon Sudaan Kaartuumitti barsiisaa fi gaazexeessaadha. Yeroo wal waraansichi jalqabu manni isaan keessa jiraatan humna waraanaa warra humna addaa jedhamaniin haleelamuun akka gubate hima. Actually, it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad and stranded. I don't really know what to do and where to go and how even to do it. Akka nabbii kutadhu na taasiseera. Waan badaa akka yaaduuf dhiphina keessa na galchee jira. Dhugumatti maal akkan godhu hin beeku. Eessa akkan deemuuf biyya koo keessatti maal akkan hojjedhu. Silaa rakkoon kun hin dhufne baay'ee of ijaaree haala gaariin hojii koo hojjechaan ture. Namoota miliyoona 2 sababa wal waraansa Sudaan keessaan qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqaman keessaa Niyaa Keetoon isa tokko. Niyaa Keetoon yeroo ammaa haadha warraa isaa waliin haala gaarii irra jiraachuu hima. I'm in a safe place and I can access anything. I can access internet. I can communicate. I can go to media houses. Bakka miijaa taa'een jira. Tajaajila intarneetii argachaa jira. Miidiyaa argachaa jira. Haati warraa kiyyaas hospitaala deemaa jirti. 2-3 gidduutti ni deessi jennee eegaa jirra. Sudaan irraa gara Keeniyaatti godaananii jireenya Niyaa Keetoon argate kan argatan muraasa. Lammiileen Sudaan gara Keeniyaatti godaanan baay'een isaanii buufata baqattoota Daadaab keessa jiraatu. Buufata baqattootaa 100,000 lakkaa'aman kan baqattoonni lammiilee Sudaan kibbaa fi Somaaliyaa duraanuu keessa jiraatan. Gabaasa garee hakiimota dooktaroota daangaa hin uggurre kan ji'a kanaan buufanni baqattootaa kun namoota haaraa itti dabalamaniin hedduu dhiphatee akka jiruu fi wantoonni baqattoonni kunneen duraan itti fayyadamaa turanii fi baay'inni namoota amma itti dabalamanii waan waliin simiiniif dhiphina keessa galuu ifoomseera. Yaaliiwwan hedduun taasifamanis wal waraansa Sudaan keessaa gara nagaatti fiduu hin dandeenye. Yuunivarsiitii United States idil addunyaa kan Naayiroobiitti argamutti Piroofeesara kan ta'an Makaarii Munene Keeniyaan wal waraansi Sudaan keessaa akka dhaabbatuuf fedhii addaa qabdi. Sababiin isaas lammiileen Sudaan daangaa ce'uun gara Keeniyaatti baqataa jiran baay'achaa waan jiraniifi jedhu. It's going to be a strain on the country. In fact, that's one of the main reasons why Kenya has to be involved in finding a solution there. So once they are stable, the people don't have to run away. Kun biyyatti irratti dhiibbaa uumaa. Kanaafidha akka Keeniyaan keessatti hirmaattee furmaata fiduu barbaadduuf osoo furmaan argame sila biyya isaanii dhiisaniin baqatan. Lammiileen Sudaan Keeniyaattis ta'e biyyoota birootti baqatanii seenan gargaarsa tokkollee osoo hin qabaatiin akkasumaan dhiisamuu jedha gareen hakiimota dooktarootaa daangaan hin uggurre. Abdisalaam Adan Mohammed Naayiroobii keessatti baqattoonni afaan naannoo akka beekaniif leenjii kennaaf sagalee Ameerikaatti akka himetti biyyoonni lammiilee Sudaaniif eegumsa gochuun murteessaadha jedha. To make sure that people can pass peacefully and then they create a safe houses for them in the border. Uummanni waraana baqataa jiru karaa nagaadhaan akka dabruuf haala mijeessuufii fi naannoo daangaa irratti mana ijaaruufii barbaachisa. Yoo akkas ta'e hin dhiphatan jechuudha. Gorsas kennuufii barbaachisa. Keeniyaan yeroo ammaa baqattoota 500,000 keessummeessaa jirti. Lakkoofsi baqattootaa kunis adaduma naannichatti jeequmsi uumamaa deemeen dabalaa deema. Baqattoonni kanneen akka Shaakur Niyaa Keetoo guyyaa tokko biyya isaanii keessatti nageenyi dhufee qe'ee isaaniitti akka deebi'an abdii qabu. Hojiin itti jiru faarumaan garumarraa hin jaalladha. Maaliif yoo jette erga gara Yuunaayitid Isteetsi dhufne maatiin kiyya jireenya asitti itti baruuf hammam akka rakkatan argaan guddadha. Kophummaatu itti dhagahama ture. Yeroo akkaataan jiruuf jireenya biyya kanaa bitaatti galu gaaf tokko yeroo Itoophiyaatti nagaan bu'e biyyatti deebina abdii jedhuun jireenya dhiibaa jiruun baqattummaa kun yeroo fi jedhanii yaadu ture. Haatii fi abbaan Meemunaa odoo isheen hin dhalatin sababa rakkoo siyaasatiin Itoophiyaarraa gara Somaaliyaa godaanan. Achumatti wal baranii bultiis achumatti dhaabbatan. Meemunaan mooraa baqattootaa Somaaliyaa keessatti argamutti dhalatte.
daa'ima waggaa 3 fi walakkaa taates carraa gara United States baqattummaadhaan dhufuu argatanii maatii wajjin as godaanan. Warri ishii jireenya Ameerikaatti baruuf tattaaffii godhan rakkina isaan keessa darban argaan guddadhee anjettu Maymunaan baqattoota kaaniif karaa san salphisuuf jecha bara 2010 haadha ishii wajjin ta'uudhaan Tiyyaa Foundation hundeessan. Karaa dhaabbata isaanii kanas daa'immanii fi dargaggoota ijoollee baqattootaa jechuudha. Kanaaf meeshaa taphaa, kitaabotaa fi waan adda addaa dhiyeessuudhaan akka biyya baran qarqaaran. Waggoota muraasa boodas jetti Maymunaan maatiin ijoollee kanaa baqattoonni haaran waan isaan barbaachisu caalan akka jiru nutti mul'ate. Hojii keenyas gara san jijjiirree jetti. And there came a point when I took over as the executive director. Haadha Tiyyaa wajjin erga hundeessine yeroo murtaa'e booda an dhaabbaticha hoogganuu jalqabe. Kaayyoo qarqaarsa itti fufiinsa qabu gumaachuu ture xiyyeeffannaan kiyya. Waggootaaf tajaajila kennuu booda waan naa gale maatileen kun waan lama barbaadan hojiif bakka jireenyaa. Nuyis erga xiyyeeffannaa keenya gara kanatti deebisne sanarratti hojjechaa jirra. Hojii barbaannaaf mana jireenyaa galii isaaniitiin wal madaalu hawaasa keessa deemnee barbaannee wabii taanee fi akka bakka jireenyaa argatan goona. Please join me in honoring CNN hero Maimouna Hussein Katan. Gara hojii ishii goota CNN hero ta'uu dabalatee beekamtiilee adda addaa ittiin argattee hoo deebine mana nyaataa Flavors from Affaar jedhamu magaalaa Los Angeles keessatti bante keessatti Maymunaan namoota biyyoota adda addaarraa dhufan nyaata aadaa isaanii bilcheessuu jaalatanii fi saniif fedhii qaban leenjii gara ogummaa sheefii ta'uu akkasumas akkaataa as United States keessatti saniin hojii uumuu itti danda'anii kennitiif. At Flavors from Afar, we partner with former refugees and asylum seekers, and we